Ardaan nagaa, bobbaan nagaa, barri nagaa, baraawollaan nagaa, waaree waariin nagaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yooyaa jenna malee yooyaa ilmaan Oromoo cufti bakka jirtan mara nagaaf jalatti isinaa dhaqqabdu isiniin jaa. Ayyaanni walgeetti guddaa Oromoon cufti bakka hundaa itti walgeessulleen dhiyaate bakka jalabultii ayyaana kanaatiin illee isin gahe isiniin jaa. Ammoo haa ta'u Oromoon cufti bakka tana walgaan jirtu as Finfinnee irraa ittisu jirani. Tunillee numa dabarti. Gaafa nutillee guyyaa kanaaf akka faayamnee jirra. Hangafa Oromtichaa kucu aadaa booranaatiin kun ardaa wayyaaleerraa obboleessa kee hosi harkishaattu naaf erge galatoomin jaani mee har'a inumaa akka aadaa booranaatiin wal eebbifna nagaa jettan ardaan nagaa, bobbaan nagaa, barri nagaa, baraawollaan nagaa, baraabarri nagaa, waareen waariin nagaa, reeri dheedi nagaa, yaa'ikuubiin nagaa, raabaakuus nagaa, kuusaa goseen nagaa, ilmaan kuuchuu nagaa, dirreen nagaa, dirree liban nagaa, liban golbaadiid nagaa, malbee golboon nagaa, tulaasallaan nagaa, baddaan sadeen nagaa, saakuwaasoon nagaa, areeroo gooroon nagaa, gooroon Oromoo teennaa nagaa, Oromoon nagaa, handhuurri Oromiyaa biyyi tufaamunaa, biyya abbaa keenyaallee nagaa, nagaa waaq guut, funnaan dhiiraa qajeel, funnaan dhalaa qajeel, ilmatti abbaa qajeel, hangafti maandhaa qajeel, qaroo arrab qajeel, beekaa yaada qajeel, gadaan nagaa, gadaa mujjii taroobaa nagaa, horaa bulaa deebana.